kabajamtoota hordoftoota sagantaa Dirreewuudha hunda dura hordoftoota amantaa muslimaatiin baga soomana ramadaanaatiin nagayaan ittiin isin ga'e baatiin ramadaanaatuun tan milkii tan barakaa tan soobee ittiin dalagannu rabbiin nu haa godhu jechaadha. Produkshinii Dirreewuudiin kurfii takka gama keessan geessuudhaaf haal duree mijjeeffanneetii jirra. Sagantaa teenya tan guyyaa irraantanaa tana keessatti ga'a akkuma naboodaan arkaa jirtanitti afxarsiisaa masgid Bilaal mata duree jiruun hawaasni keenya kanneen biyya alaa jiran namoota dadhaboo harka qalleeyyii ta'an kan gargaarsa hin qabne gargaaruudhaaf haal duree mijjeeffatanii as Dirree Dhawaa mooraa mana barnootaa keessatti argamna. Walduraa duubaan sagantichi maal fakkaataa waan jiru gama keessan kan geessisu ta'a jechuudha. Dhiyeessaa sagantaa Iskandar Aliyyi qindeessaadhaa fi daayirektarri olaanaan ammaas editarri keenya Sharmaarkee Aadam Sool Istiidiyoo wajjin bakka takkaa ta'uudhaan hanga dhuma sagantaatti nu faana turaa isiniin jenna. Waldayni afxarsiisaa masgid Bilaal bulchiinsa Dirree Dhawaa keessatti namoota harka qalleeyyii soomana ramadaanaa sababsiifachuudhaan gumaacha godhaniiti kan turan. Waldayni kun ammaan duraas hojiilee gargaarsaa hedduu yeroolee dabran keessatti godhaa akka turee fi lammii isaanii lubbuu baraaruuf hojjechaa akka turanii fi hojjechaa akka jiraniis qindeessaan gargaarsaa kan bulchiinsa Dirree Dhawaadhaa bakka bu'aan isaanii obbo Iliyaas himaniiti turan. Bismillahirrahmanirrahiim. Wanummaan kun arraa osoo hin tahin amma dura soomana irratti afxarsiisaa masgid Bilaal jechuudhaan waa hedduu godhu turre. Dura nyaata nyaachisu turre masgida irratti haa ta'uu mana hidhaa haa ta'uu hospitaala keessaas warra rakkate ammaasis dabalataan manatti gargaaru turre. Amma bifa addaatiin amma duraan wanni kun hin jiru ture waan koronaa jedhanii yaa sadirraa laalchisee eegas booda bifa addaatiin haa goonu. Nama mana isaatiis gargaaranii raashina haa kenniinuu fi waan jiru ijoollee Awustiraaliyaa jirtu Ameerikaa jirtu isaaniitu yaada kana fide eegas booda yaada isaaniitiin deemu jirra jechuudha. Awustiraaliyaa irraa kan jiran Ameerikaa irraa kan jiran akkas wanni kun amma asii dhugaa nam 80 amma qophaa'ee jira inshaallah. Amma kun khaduraati obboleeyyan keenya khaduraatis kan argine wanna kana hirmaannaa akka godhaniif ilaalchisa. Tolemee sochiin ammaan tana hedduu nama gammachiisu harkaati kan jirru wanni kun asumarra dhaabbatamuu itti fufinsanii qabeettee yaadda. Inshaallah itti fufaa jennee yaadna biiznillah. Warra biyya alaa jiran abbootii qabeenyaa haa ta'u keessaa fudhattoonni lammii kan biyya alaa jiraatan irraa maaltu eegamaa jettame? Lammii isaaniitiif dhaabbachuu qabanii cinaa dhaabbachuu qabanii haala danda'an waan danda'an hundaan cinaa dhaabbachuu qabanii jaa rabbi isaan haa gargaaru du'aayini godhaaf isaaniifis nutis inshaallah ta'e isaan qofaa osoo hin ta'in warri biyya keessa jirus akkasumatti wal gargaaruu danda'uu qabaadha. Achitti argamuun haasawa game isaanii kan nuuf gumaachan kabajamoo obbo Ayyuub hojii adeemsisaan araddaa duwwaa 8tiitis yaada isaanii bal'inaan ibsaniiti kan turan. Hawaasni keenya bara baraan hojiin akkanaatun amma cimaa as dhufaa jirti jechuudha. Kana keessaa tokko jamaa irratti argamnee afxarsiisa masgid Bilaal kun waggoota dheeraa akka gandala gaharrettis gandoota adda addaa warra harka qalleeyyii tahan warra maatiin isaanii irraa du'an afxarsiisaa jira jechuudha. Arraa miti bara dabree miti waggootan 5 as dabre kanas waliin hojjechaa jirra. Jamaa cimtuudha. Jamaan tun deeggarsi gaayau alaa fi keessaanis godhamaa jira. Kanaafuu warri alaan keessaanis akkana waan kana qindeessaa jiran jazaansi rabbi biratti babal'oodha jechuudha. Fakkeenyaaf jamaa uummatana keessaa waggootan lameen akka har'aatti haala rakkisiisaa keessa turre jechuudha. Akka biyyattiittu akka saba tokkoottis. Kana wajjin wal qabatee lammiiwwan keenya kan iddoo biraarraa buqqa'anii keessattuu gandala gaharree jiddugala dargaggoota yookiin waxxaat maakalee keessa jiraniif at least maatii 500 oliif akkasumatti afxiraa fi
hiraata kannaafii ture jechuudha. Soo tanaafu yoomiyyuu taanaan galanni isaa Rabbi birattis hin dagatamu jechuudha. Ilma namaa birattis akkasumatti. Soo tanaa wajji wal qabatee baranaas bifumaa agarru kanaan maatiilee harka qalleeyyii ta'aniif hawaasa keenyaaf baatii ramadaanaa tana akka hin rakkanne guututti baatii ramadaanaa waan isaan teessisee Rabbi isaanii itti shakkaran jamaan tun qindeessitee jirti. Tanaafuu wanni kun waan laaftutti ilaalluu miti akka dhugaatti yoo dubbanne sunnaalleedha. Nama rakkataa cinaa dhaabbatanii rakkataa bifa kanaan gargaaru. Tanaafuu jamaan tun jabaattee bifuma kanaan yoo Rabbi je'ee ramadaanni gizee bahees iidaa as deema. Iida kanarrattis bifuma sanaan walitti qindaa'anii hawaasa keenya kana harka qalleeyyii kana gargaaruu aadaa godhannee akka itti fufnu hin jedha. Kana malees qindeessitoota sagantaa keessaa tokko kan ta'e obbo Hussein Muhammad game isaaniitiin waan game isaanii yaada qaban hannaniitii turan. Gargaarsi kun waan arra eegallee miti. Kana duraas ati waggaa 5 amata 5 gargaarsuma akkana yatiimoota adda addaa gargaaruu yuunifoormii itti bituu kana ijoollee biyya alaa jirtu achirraa waan qabanirraa xiisha isaaniirraa baasanii hanga danda'anitti ollaa keenyaaf ijoollee yatiimaaf ijoollee nama manguddoo ta'umna hin qabne dalagachuu hin dandeenye warra isaan gargaaruu hin qabneef gargaarsa godhaa jedhanii waan nutti ergan saniini nuti hanga dandeenyuun waliin gayuuf yaalii goona jechuudha. Arraas wanni nu kakaase maali? Amma dhukkubni koronaan kunis hodduu jajjabaatee jira. Diinagdeedhaanis jiraataan hodduu laaffatee jira jechuudha. Miidhamee jira. Nama hojii lakkisee mana gale hodduudha. Akkasumaanuu durumaanuu hojii dalaguu hin dandeenye uzrii adda addaa qabu hodduu jira jechuudha jiraataan. Isaaniif soommanni seenuun isaatis wal qabatee sanii wajjiin deeggarsa adda addaa hanga dandeenyullee yoo wal gayullee yoo hin dandeenye hanga humna dandeenyuun maallaqa hamma argame saniin waliin gayuuf yaalii gooneeti bakka kanatti argamne jechuudha. Namoonni gargaarsa kana fudhachuudhaaf achitti argaman tokko yaadanuuf kennaniin namoota isaan yaadatee soomana kanaaf isaan quba qabaate kanaaf du'aa fi galata game isaanii dubbataniiti kan turan. Jettaniin warra biyya alaa hamaa waan kana nu yaadatee nu godhe galatoomaa. Meesino akkasuma jira. Warri biyya alaa akkana gargaarsa nu godhe galatoomaa fayyaan jiraadha. Warra waan kana nu kanne umrii barakaa qabdu Rabbi haa kennu ilmoo isaanii Rabbi nu haa agarsiisu. Inshallah dhukkuba kanaas Rabbi nurraa qabu. Umma fayyaa isin haa kennu. Ilmoon teessan isin haa boroddu. Bakka waan tanarraa baase itti haa guutuuf hin jira. Umrii isaanii umrii barakaa qabdu ilmaan isaaniiti wajjin. Caayaa gaarii umrii gaarii Rabbi haa kennuuf hin jaan. Rabbiin ta'u hunda bakka waa hallee umrii fi fayyaa fi riskii wajjin itti haa babal'isu akka nu yaadatan kan akka hiriin isaan haa yaadattu hin jaan. Fayyaas Rabbi haa kennuuf urmii Rabbi haa dheeressu bakkaan isaan irraan tana akkana nu gammachiisuun kunuu waan guddaan na dhaga'ama. Arra keessatti dhukkuba kanallee Rabbi alhamdulillah Rabbi nu haa laaffisu jenneeti du'aa godhan obboleeyyan keenya. Isinillee Rabbi urmii isin haa dheeressuun isiniin jaa. Warra ganaa guddoo kannu Rabbi isin haa godhu jeetiin du'aa isinii godhaan. Riskii galatooma hin hamtuun isin arkin hin gufatinaa jennaan hin rifatinaa jennaan Rabbi isin haa kennu waliin nu haa dhiisu isinillee balaa Rabbi isin irraa haa deemsisu haa biyyatti dhuftallee irraa haa deemsisu nutillee Rabbi nurraa haa qabu izni Rabbi barakaa Muhammaditti isinillee fayyaa Rabbi isin haa kennu fayyaan bobbaadha fayyaan galanni isaanii hin badin warra nu ergisanis fayyaa Rabbi haa kennu ummaatii. Warreen waldaa hafxarsiisaa kan masgid Bilaal kana gadhaabanii fi gargaaran keessaa muraasaan Muraad Sharif Austraaliyaa Milboorn irraa $500, Ziyaad Muhammad inninis Austraaliyaa irraa $500, Gaaddisaa Assaanii $100, Ziyaad Suleedaa $100, Xaahir Jibriilis $100, Nasraddiin Iliyaas $500, Baar Ibsaadaa $100, Foozii Muusaa Siyaatilirraa
doolaara 100 Dr. Bahar Siraj Australia Melbourne irraa doolaara 500 Shadi Amin Portland doolaara 100 Murad Tahir Melbourne doolaara 100 Ebo Hamid Minnesota irraa doolaara 100 deeggaranii bu'uuraas gad dhaabanii kan turan kanneen biraan maas kanneen maallaqaan cinaa dhaabbatan waldee kana cinaa Ayyub Jamaal Melbourne irraa doolaara 100 Fatiyaa Haarun USA irraa doolaara 200 fi Iddiidam Muhammad Taakalaadhaa Melbourne doolaara 100 Ahmadiin Yusuf Melbourne doolaara 200 Abbu Jibril Melbourne 50 Hamza Mullata Melbourne irraa innis doolaara 50 Ahmad Ali Melbourne doolaara 100 Iskandar Aminis doolaara 100 Samuddin Mahammadis doolaara 100 gargaaraniitii jiran waliigala doolaara Ameerikaadhaa 520 kan Awustiraaliyaadhaa 3,300 gumaacha godhaniitii jiran. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا واحفظ علينا دين الإسلام والإيمان وتوفنا عليه ربي دعائنا راقبلو صدقاتنا صدقة الجارية ربي نواغدو ورغزيون داو غزي رمضان بيچامي غزي بيرالي مسكينة كنا يادة تواغدو جماعة كانت دعائي غوتي مسكينة خنافيس صدقة خنتي مسكين كنيا تقول تخنا شوفاو ربي ورا دچ ترتي يدوف ربي أقوله ورا خنتي ربي زجاي ساني جنة ربي أقوله في ورا جنة الراتكاني أقوله ورا صدقان بلا رادي بيست ربي أقوله صدقان سلاو بلا دي بيستي بلا يسين دي بيستوسن لغافي لغت لبافي لبتي ربي راكي بلو نيا إساني ربي أقوله في جولة كانت ولدك إنديسته إلى ميديا رادفاني ولدك إنديسته خنا اللي زجاي ساني ربي أقفلو في ربين رمضان راقبله رمضان إساني تيس دبافي دبتك راقبله مربي أقوله ورا خيري دلقون واقوله ورا إسان كرر على الله خبيراون دلين الله إساني نياتي ربي نواقوله نياتي سون أكنا جرا خنو بيتشامي بيلشوا خنو نيس نياتي سورة نورا الله قبا قبو ربي نواقوله نهون داو ربي ورا كسيد دلقون واقوله ربي ورا خيري دلقون واقوله خيري دلقون نمو بك دلقوتي أبافي أبان خيري دلقوتو شوفاو خيستي وليادون إسلام الرعادة إسلام مات الرأي رمضاني باتين وني باتي أدا قدين تكخنا إسلام هندا ورا أولتي نياجي سربي نواقدو ورا الله والكبا كبو نواقدو نمو ورا ولي خنو نواقنو خنو سربي نتي خنو بياك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma ammaan tana harkaa jirtanitti gaa namoonni hedduun ammaan tana fudhatanii wal duraa duubaan gara mana isaaniitti galaa kan jiranii hedduudha gaa miirri kaka'umsaa kan gammachuudha namoota hedduurraa kan mul'achaa jiru akkuma daawwachaa jirtanii warraaqsi sossooyinsaa kan gargaarsaa kun bifa addaatiin cimee itti fufuu qaba jechuudhaan gaa hawaasni gargaarsa kana fudhachaa turan. dhaammataniiti jiran nutis warri biyya alaa jirtan sochiileen amma roga gargaarsaatiin godhamaa jirtu fuulduraas cimtee itti fufuudha qabdii jechuudhaan sagantaa teenya goolamnaa jechuudha.